sirreedha kun yoo qofa akka kiyyaa gara fuula jiifattee itti mitti goota. Adabbii lammaffaa koolgeetii harkarratti cufattee toopii kana laaltanii miti isaan ni dadhabanii sheer godha. Adabaatiin hin dhaggeeffattu? Natti niyyin na qaxxa'e. Na dhaggeeffadhu. Okay. Adabbii tokkoffaa fuula jiifattee akka kiyya daakuu gixxim gootee dibatta. Akkanatti mucuk gootee. Lammaffaa koolgeetii harkarratti cufattee gixxim gootee dibatta. Lammaffaa sadaffaa haayilaandii sadii kana bishaan guutee bakka teessu sanatti asiin kataa barratu. Itti gadi fetti irraa naji. Itti gadi fetti irraa naji. Sadii. Let's go. Kana hundaa ni goota atisaa. Kana hundaa ni goota isaa. Kan goone bar kunoo bar godhee bar. Kun kana gootifte waan isin goone adabbii bishaanii naa kennitee jira. Go reefus. Laakiin kanaan irraa muradde. Let's go. Go. Go what a punishment. Itaatiin kan kennan inni. Tokkoffaa koolgeetii fuula kana guutuu mucuucuu godhatta. Lammaffaa daakuu fi bishaan walitti jiiftee dibatta. Akkuma kiyya kanatti. Sadaffaa bishaan haayilaandii sadii as keessa gadi naqatta. Dhumatti no change. Why? Daakuu bishaan dibadha. Koolgeetii wayna ajjeesaa rabbii godha. Bakara. Guys, tap the screen. Everyone double tap screen. Koolgeetii wayna ajjeesaa yaa saba. Najeste. Why? Wallahi Najira, thank you so much. Thank you. Mile coffee. Yes. Guys, ilili toko guys. Ilili toko na kuta. Bishaan gurra baay'ate toofe haayilaandii sadii bar haayilaandii takka bishaan. Waan sababa naa goota bishaan ni baay'ate wallaan. Flower guys, everyone flower. Guys, everyone flower. Open double mic. Challenge naa goota. Ada biara banna pakai bar. Daakuu ijoollee rafaa Guys, one more flower. kifilii kiyya keessa jira. Koolgeetii guys, please, but be at the village. Kamu bisa catat deh awak deh wallah. Ada pun yang murah tu. Wama FIFA catat deh murah tafurat. La, ufan kiyya maalin kiyya hundi badee jira. Adab bi arabaan adab dee baran. Adab bi arabaa. Go. Guys, the village dah. Koolgeetii mana awak? Koolgeetii mana debat? Mana Bisa kita wallah. dagiiqa laala ada baate. Ani gara maan dagiiqa si furadhee taa'u jira miti. Ati laal. Dagiiqa laal. Awwaan na buufni beekta. Wallahi adabbi adabbi jechuudha. Warabba alkaa'aba. Ani waan akkasii anu hingubu. Deema adabbii kiyya fudhadhu. Ani hin fedhu adabbii kiyya fudhadhu. Maaltu siidhe amma? Asirraa si qaxxaamu bakka jirtu tanarra. Ani kaaba lama taa'u jiran adabbii keeti deema adabbii kiyya fudhadhu. Hai. Habib beekaa ta'e malee dhiqachuun dandeessamaa rakkadhe ani kana yoo asirraa si qaxxamee taphattaanu daqiiqaa lama si qaxxama rakkoo qabu. Fittee bar osoo si gara dhuu fittee bar osoo uummata gaafattu osoo fittu maal jettu mee daqiiqaan dhume maal qaxxaamta mee daqiiqaan kun dhume bar laal daqiiqaa asirra laal ziiroodha bar. Asirra daqiiqaa lama si daqiiqaa tokko asirra qoy haadhuma tu. Hin ta'u daqiiqaan dhumee jira bar hin ta'u. Kala fettaanu si qaxxamaa biroo natti wajjinan. Sitti waca bineensa nafa keessatti rahaana raggoota waslaata. Guys, please tahu kok dalam dia tadi. Me nagarsiis waslaata nagarsiis. Guys, everyone. Wallahi billah. Dibat asama na dem dibat wait simiti waslata. My queen. Welcome kalitu. Dibat gitim ko dibat do fulo putu mo akka khiyare da gorata dibat waslata. Ana binensa na gote fi naga ante sasila. Dibat du kubadu. Wagni si gubinna. Dibi. Majaj ko dibat maliki. Dibi. Eenyu
ajjeestee eenyu nagaa ta'e isaa miti. Uish, Guys, warra barbaachisa nama namni 49 taaptaabiin keessan hanganaa miti. Everyone double tap naa godha. Tap the screen naa godha. Please hundi keessan. Arafata hin dibdu waslaata dib dib dib. Dib. Buraaburree. Buraaburree. Banii buraaburree. Guys, namni 50 takkan tap the screen ni godha. Tap the screen. Dhaqeen firraa dhiqaa tap the screen godha. Speech challenge naa qaba. Wallahi billahi rabbiin harka kiyya isaa buusu malee. Rabbiin harka kiyya isaa buusu malee. Dachiin biyya hundi baddee fuudhee kolkoloo. Quban waaqni si bunna kana guddatti dachi. Dachii rabbi namni walla. Dachi. Gaasii lilli tokko tokko naa guuta please. Bilis. Gaasii lilli tokko tokko naa guuta. Gaasii speech challenge lilli naa bana please. Lilli tokko tokko please. Gaasii nama 40 nama 50 na bira jirtanii lilli tokko tokko naa guuta. Yaa biyyi lilli tokko tokko naa guuta. Si biraa guutamnaan naa jeeftammaas. Lilli tokko tokko naa guuta please. Ada lilli nu guuta lilli kana nama kadhachiisina yeroo challenge nu amma arabni jala tattaa'e. Wallahi arabni nu chaljees hin guutu. Wallahi arabni warri silaa biraa jiru boksii keessaa wanni gurratu sun. Namni keenya lilli namaan guutu. Allah. Eges challenge dabre berfaayoo tiji oofaa jiru. Ozyaa teekee. Garuu si challenge sakandiin deemu sallaa yeroo nama darban yeroo isin kara dusan. Si challenge itti fayyadamuuf malee akkanumatti leelilaa kan nana kan naachuuf miti. Bakka amma warri jirtan hundi taap naa godha hundi keessan. Nama 53 jirtanii miti. Qabxii 3 isinii barreessaa deemala achirratti. Everyone tap the screen. Fi link share godha. Taabiin kun ol deemu. Giftiin to amma ijoolleen isii taabii maali achi dheedhan ergatanii miira keessa seenanii taabumaan. Isinis yoo akkas ol jala godhu jiraatan ol deema jechuudha. Yaa Rabbi na baasa. Nam 53 jirtan kun please everyone double tap naa tolcha please. Mata warqii hundi keessan double tap. Wisaffee hundaas jala jira. Wisaffee hunda qabaabonaa kan nu danda'u jala jira. Billaa aleeqa. Uummata kiyya maa akkas garaa jabaata. Warra kan dandeessa nama meeqaa jira wallahi. Uumaa mira koo miti. Takka biizii ta'uu dandeessanii no problem. Wanni gootan speech challenge banuun waan hunda dabilii kan ta'utti fayyadamuuf. Amma namni na bira jiru kun qofti yoo taap goone iskoora siisanii ol jirre la. Namni 50 qofti yoo taap goone pointi 3 barreeffamaafti 50 taane jechuudha. 50 bakka 3 meeqa ta'a? 50. 50 fi meeqa taana? Guys, amma yeroo taphni eegalu taap godha okay. Akkana iskiriina tuttuqaa taap jechuu waan biraa miti. Everyone. Kabbisu sheeruun san taap iskiriin naa godha. Akkanatti isin beeku. Kanan dabbara. Bakka amma miira keessa jirti warri si taa'ee miira keessa seenee na godha. Aniif isin maal gootan iskiriin akkas ooguu saalaa haga iskiriin ooguu akkana tuttuqaa hundi keessa. Raayyaa boksi isinii kaaya qaa dhayxanii keessaa baafattan.
amma sinii kaa'e amma argitanii mi? Dhaab iskiriinii godhan keessaa baafadha. Everyone double tapping. Ijoolleetti himaa taa'e hin goone kaya. Yoo an jal'ise nama jal'iftanii bakka. An jal'isee jennaan isinis nama jal'iftanii naa waliin. Si wajji miira keetti ni tattaa'u jira. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمس الدين. Maali daataa sirraa dhuguu jiraati? Waayifii maan sirreeffanne qoy? Waayifii dadhabeetti dhiisa. Rooyitara qabdu ati? Rooyitara maqaa keetiin hin bitamne? Rootara lama mana jira bara. Tokko fadheen gadda kuma 500 hin galche tokko kana dura 800 hin galche lachuu na dide. Daataan akkamitti dandeessaree? Daataan bar guyyaa 6 guyyaa 7 biran kutu. Sunuufuu dhibba meeqa? Dhibba jaha guuttadhee kuma guyyaa 5 dhimmisee jina ittaara. Itti saalaatama boodaa foonii? Anta foonii itti saalaatiin hin bitan. Waayifaayin originaalii dhabeen waayifaayin ni jira namni jedhudha. Waayifaayi originaalii wiidha. Waayifaayi originaalii wii. Wii kun ijoolleen nama hedduutu iyyuu wii qaba. Wiin sun didee deengada dabalaa ishee akkasii bira taa'u jirti ijoolleen. Kiyyowiidhaa miti? Kiyyowiidhaa bara? Shariikaa kan keessan irraan galfadhaa yalla asrii waliin deemna nuuf deemni. Maadi meetiroo? Beekam poostaa bira? Suni ka sirkaan guddaan kaan hundinuu kiyyibduudha. Bikkitaan hundi hattuudha. Achi deemee yennaan guyyaa tokko barri waraqata naan jette yoo sana waraqata madeengada sirreeffadhe. Waraqaa yoo seeran qabaanne siin gurguran kadhee. Amma gaan waggaa tokko dura kan hin galfadhe turee jira. Dabalaa jira gatiin isaatis ammallee seera haaraa baasan fakkaata. Rootara harbaana hunda bitatteeti reebala. Duba akkas taana warruma wanni ittiin dalaguu jirta jechuu bara. Sir, thank you wallahi brother. Thank you wallahi. Innova. Let's go guys. Everyone double tap. Top one follow na tolcha hundi keessan namni top one jiru kuni follow isaa xiqqaa 390 qaba. Everyone double tap godha. Follow tolcha. Nama top one jiru kana follow godha hundi keessan. Gurraacha Kuma 500 hin galche. kanan beeku. Yaantee naan qabu. Kuma 500 kana deengadda galchee. Kuma tokko osoo nam fayyadii dhumate. No, yaantee naan qabu. Gaafa duraatiin jalqabaa galche. Kana laafiyya laa. Argitaa yoo sitti mul'ate gurraachi. Tokko magaruu raasarii isaanii. No, kiyya wiija bar wiija. Takkee wiidha shariikaa wiidha. Kun shariikaa osoo hin taane warra ganda keessa deemee namaa galchisan. No, shirkaattuurraa hidhatteetu bakka miti dalaga. Shirkaattuun hattuudha. Achirraa wanni godhan. Amma osoo takkas hin gubne ati akkas na gubdee mana kanaa deemuu danda'a? Wallahi takkas gubuu malee hin deemtu yaa sareetichi.
Iqaamaa yoo qabaatte shirkaa itti dhayitu yoo bakka hin beekne si geesse. Yoo beekte maadii ka oliisan maadii ka meetroodha. Yoo hin beekne guyyaa takka ijoolleen nageessitee asrii naa bilbil bakka koontaaktii teenaa kaa si geessa. Iqaamaa yoo qabaatte yoo iqaamaa hin qabaanne aqdii mana galtuutiif wanni si barbaachisu. Aqdii manarraa galtuu isa waraqaa takka nama maal barreessanii eeggata baasaboorraa fi qaama nagaa gaafatan. baasaboora takka ji iqaamaa lama ji aqdii manaa katti kireeffatu. Waraqaan tokko hin jirtu buleen guddoon bal'oon tokko ka aqdii mana katti barreessan yeroo mana waliigaltee olii sun si barbaachisa. Yoo sun hin qabaanne waa takka godhuu hin dandeessu. Waraqaa aqdii san fudhattee wanni maal jettaniin mana san